tajaajilli kominikeeshinii mootummaa haala walii galaa gama nageenya dinagdee fi hawaasummaa milkaa'inootaa fi hanqinoota jiran irratti miidiyaaleef ibsa kenneera. Ibsicha ka kennan ministeera tajaajila kominikeeshinii mootummaa Dr. Laggasaa Tulluu rakkoolee nageenyaa naannolee biyyattii keessumaa naannoo Amaaraa fi Oromiyaatti irra deddeebiin mul'ataa jiru furuu fi xiyyeeffannoo olaanaa hojii hojjetameen tarkaanfiin barbaachisaan fudhatamuu himan. Qaamolee hidhatanii bosonatti galoo hawaasa nagayaan ba'ee akka hin galle taasisaa jiran kanaa fi karaa nagayaatii akka galan taasisuun cimee itti fufee jiraachuu kaiman Dr. ለገሰን በልበል አራራ አመለባና አጀዳን መንግስት በአማራና በኦሮሚያ ክልሎች የጸረ ሰላም ቡድኖች ሞቱማን ቃሞሌ ፈሬን ነገኛ ናኖ ኦሮሚያ ፊ አማራ ኬሰ ሂደተን ነገኛ ፊ ተስገቢ ሐዋሳ ዱርከን ረቲ ተርካንፊ መዳሉ ፍዳቴራ ገመብራቲን ቃሞሌ ሆጂ ኢሳኒ ሐዋሳ ነጋ አጄሱ ፊ ሳሙ ሆጂ ኢዲሌ ኢሳኒ ታሲፈተኒ ሆጀታ ጅረኒፍ ዋሚቻ ከራ ነጋ ታሲሳ ቱሬራ አመስ በልበል ነጋ በናዳ kallattii ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed jalqabsiisaniin bu'uura guddina dinagdee biyyattii kateedamee turizimii fi xiyyeeffannoo olaanaa kennamee hojii hojjetameen biyyi argama dhala namaa fi qabeenya uumaa daawwatameen quunne qaddu Itoophiyaan piroojeektoota hedduu misoomsuun damee turizimii akka guddatu taasisuu danda'ameera jedhan. በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አነሳሽነት የተጀመሩ ሸገርን ማስዋብ ገበታ ለሸገር ገበታ kallattiin ministeerri muummee galchiisaniin bareedinni shaggarii fi maaddii shaggariif maaddiin biyyaaf jedhuun misooma qarqara lageenii magaalaa ammayyoomsuu bira darbee bakkeewwan hawwataa turizimii hedduu akka misoomaniif carraa baneera. Bu'aa isaa kanaatiin ammoo paarkii tokkummaa, paarkiin Inxooxxoo, godaambaa saayinsii bu'uuraalee isaanii guuttatu galii argamsiisuu eegalaniiru. Piroojeektoonni akka halaalaa keellaa, beenunaa, cabaraa curcuraa, gorgoraa fi wanciin qabeenyatti jijjiiruun danda'ameera. Dr. Laggasaa ibsa isaanii keessatti hojii misooma koriidarii finfinnee hojjetamaa turee fi hojjetamaa jiru hojii misoomaa namummaarra xiyyeeffate ta'uu addeessuun biyyattiin miseensa BRICS ta'uu gahee biyyattiin naannoo gaanfa Afrikaa keessaa qabaattuu batamuun finfinnee waltajjii idil addunyaa fi Afrikaa hedduu jijjiirama waggaa tokko keessa keessummeessuu danda'u dubbataniiru. የኮሪደር ልማት የሰፋ የመጣው hojiin misooma kooriidarii qilleensa nageenya biyyattiin miseensa addunyaa irratti dhiibbaa uumuu danda'u BRICSitti miseensa ta'uun keenya gahee biyyi keenya naannawaa irratti qabaattu dhageettii olaanaa kenneera. Kun hundi biyyi keenya waltajjii hedduu filatamtuu ishee taasiseera. Keessumaa misoomni kooriidarii finfinneetti hawwattuu uumuun cinatti magaalattii waltajjii idil addunyaa fi Afrikaa akka keessummeessituuf carraa guddaa baneera. Itoophiyaa wabii nyaataa mirkaneeffatu Afrikaa irraa sadarkaa lammeessoo qabatuun kan yaadatamu yoo ta'u biyyattiin seenaa isii keessatti bara kana lafa hektaar miliyoona 20 fi 500,000 ol sanyii uwwifame keessaa lafa hektaar miliyoona 11 ol kilaasteraa uwwifameera jedhan. ኢትዮጵያ በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ኢትዮጵያን ሴናሼ keessatti yeroo jalqabaatiif lafa hektaara miliyoona 20 ol sanyiin uwwisuun dandeessee jirti. Kana keessaa miliyoona 11 ol kilaasteraan kan uwwifamedha. Kun Itoophiyaan damee qonnaa jijjiiruu hagam cimtee hojjechaa akka jirtu kan agarsiisudha. Hojii misooma koriidarii finfinneetti hojjetamaa jiru hawwattummaa damee turizimii dabaluun investoroota biyyoota alaa kumaatamaan lakkaa'aman harkisaa jiraachuun ibsameera.